نور برنوتا يا مركز الفرقان سيتو بكبوسي ولا بكم سان إفابي لتشو سرك بسيفني فلدور الديانة قرآنك بني نور برنوتا يا مركز الفرقان سيتو بكبوسي ولا بكم سان إفابي لتشو سرك بسيفني فلدور الديانة قرآنك بني handhuura barnootaa yaa markazu furqaan siitu bakka buuse wallaala beekumsaan ifaa biyya lachuu sirraa qabsiifannee fulduratti yaana qur'aana qabannee نور برنوتا يا مركز الفرقان سيتو بكبوسي ولا بكم سان إفابي لتشو سرك بسيفني فلدور الديانة قرآنك بني rabbuma faarsina gooftaa keenya jabaa akkuma beekamu arra guyyaan eebba waggaan nu naanneessee nuun gahe gaa rahmaan an haa dhufu janna maatiif keessumootaan eebbanuuf bareechuuf bar isaan dhufanii wallaahi dhugatti kabajaat malaanii wallaahi dhugatti kabajaat malaanii guyyaa gammachuuti dhugaa teeti dubbiin nama babbareedee iftee jirti dachiin maaltu jira fardiin guyyaa qur'aanaarra tan namuutu qalbiin dhufuuf qabdi dharraa nama hedduus dhabe osoo dhufuu fadhu qacarraa harkatte rabbii kee faarfadhu carraas dhufuutiif mee shukrii fi hamdiin alhamdu washukru lirabbil aalamiin alhamdu washukru lirabbil aalamiin hamdan lillah je'ii kan asitti argamte jaalala qur'aanaaf yeroo tee kannite as dhufuu keetiifuu hangana ifte laata akkam taata osoo eebbifamte dhugaa miirri isii hedduu takka adda ibsuuf ni ulfaata jechuutarra guddaa miira caalu eebba qur'aanaa si haa dadhabsiisu allahu mawlaanaan si haa dadhabsiisu allahu mawlaanaan akkam isaanuu miira keessaan jira akka eebbifamattiin if lallaalaa jira isin hoo akkamii haalli isin biraa akkami ati hoo si dhudhufee jira akkas taanaan qomoo dhagahaa yaa firaa mana guutuun kaanee eebbifamna firra mana guutuun kaanee eebbifamna firra keessumoonni keenyas isin waan daganne miira keessa keenya jiruutu finiinee isuma ibsachuuf bar yeroo fudhanne baga nagaan dhuftan irra deebiin jenne osooniif dandeenye takka takkaan dhufnee isin zizziyaarree isin dhudhunganne hedduu nutti tala garuu nu mijjanne asumarraa hodhaa isiniin jennee hanganaan hin ifu bar kabajaan keessan qur'aana eebbisuuf gootan waan dandeessan waamicha kabajuun dhuftanii bariisaan jaalala qur'aanaaf qabdan agarsiistan afaanini miti hojiidhaan mul'iftan firdawsi haa godhu rahmaan jazaa keessan firdawsi haa godhu rahmaan jazaa keessan mee amma immoo ijoollee urjii guyyaa kanaa haafizoota keenya hamileen simanna warri kaadimoota hulaarraa nuuf bana haafizoota qaalii amma nuuf ol seenaa ijoollee babbareedduu mushurraa qur'aanaa carraa toluu jechuun akka keessan kana kunoo isin gahee dabareen barana mabruuk alfa mabruuk isin hundaan jenna mabruuk alfa mabruuk isin hundaan jenna eebbanamu hawwuuf ta qur'aana rabbi ta gammachuun isii raaheessitu qalbii irra gahuuf jecha agartan ta'abii ta hedduu ulfaattu gootanii dadhabbii rafuu kafeetanis dammayxanii subii waa hedduu wareedan dhugaa yaa ahbaabii waan laaftuudhaa miti yoo gallaallee dubbiin atirraa qeebali yaa allah yaa rabbii atirraa qeebali yaa allah yaa rabbii har'a markazni kun hedduudha nu boonse haafizoota hedduu oomishee nuuf baase nama 80 har'a eebbisiise firii hojii waggaa kunoo nu barsiise mee takbiirtaan duuba yoo si gammachiise allahu akbar allahu akbar je'ii galma sososoosii allahu akbar mee ammallee takka sirri dhageessisii allahu akbar
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاته. akkuma duraanuu isin hundi beektan dhiira qofaa miti ilmaan isaa Furqaan 11 jira baranas shamarran yoo nu shakkitanis ijaan arguuf teessan mee warri khaadimaa warri gamasiisan dubartoota keenya akka ol nuuf nayxan. Kunoo seenaa jiran laalmii achii jiran hambaan Aayishaatiif hambaaleen Khadiija ijoollee taphan beeyne ta'onnee sibiilaa gootota zabanaa abbaa fedhe caalan weelkaan baga dhuftan yaa urjii dachiidhaa baga nuuf ol seentan taa'aa ballifadhaa. Keeysani arra guyyaan gammada Abu Hara takbiirtaaf ililbee mee itti nuu hara dhiirti harfiin beeyne arra mee akkam taatan gizeedhaan laalladhaaf irraa bakka seentan hoggaa asii baatan foggoraan dandeessan isintu fittusee tana dawaan teessan isintu fittusee tana dawaan teessan. Amma immoo dabareen warra ispeeshaala khaadimoonni keenya ulaa banaa jala ol nuuf dabarsaamee fajazaakumullah isaan ammaa kuni warra kanaan ala isaan eebbisaanii barmarsaa sadaffaa fireeshotaa miti barsiisota qofaa yoolles barsiisaatii yoon barachuu qofa maasha Allah ja'a mee itti naa tufa maasha Allah ja'a mee itti naa tufa. Qur'aan isaan oofan sirraa cabsa quuqaa tajwiidaan bareechan kan markazaa maqaa hedduu nutti jaboo jarri kun haqiiqaa gonkuman dandeenyu ta'e isaanii tuqaa Allahu yaa Rahmaan sihi mootiin haqaa isaan naaf milkeessi ati yaa Khaaliqa isaan naaf milkeessi ati yaa Khaaliqa. Lixa Harargeedhaa Cirot kan argamu markazul Furqaanii ni beeytan gaanamu xiqqaas tahee guddaan hundaan kan faafamu Qur'aana barsiisa galgaluu ganamu خمبير جراتا وانبرون صبم رب الرهابن عزيز الحكيم رب الرهابن عزيز الحكيم. حلال الرادفة حفظوا فننني وانبراتي متي خن إسانياني مركز خنتي حفظوا فدني شبابني أسكيسا مال إيجا جرتني جرو خيسة تيسي هنجرت أزريني إفتين خجبين حرامي خجبني إفتين خجبين حرامي خجبني. لغا خنكي بانتا فرقان جرو جرا garuu fayyadamaan warra biyya biraa seentee walakkoyte hedduu musaafira isi warri ciroo maal taatan yaafira keessaafuu kutaan jammaa dhiiraa osoo isin teessanii ilaalamii shamarran haffazaniit kunoo eebbifamaa jiran humaallee hin seetan xiqqoos hin hinaaftan lakkii immoo jarana akki kun hin toluu ifirraa jijjiira saaqaafirraa guuluu namuu qur'aanume kunoo suma malee kha'ii jabeeffadhu yaa jaaloo hamilee kha'ii jabeeffadhu yaa jaaloo hamilee. Hedduudha dubbanne waa'ee guyyaa kanaa guyyaa isaaniitiin akkatti gammanna maatiin barattoota babbareedoo kanaa hawwiin teessan guddoon arguu guyyaa kana ilmoon teessan fixxee haffazde qur'aana tabaaraka arrahmaan maashaa rabbunaa tabaaraka arrahmaan maashaa rabbunaa. Baga geessi baaba abbaan ilmoo tanaa gammadi yaa ummaa atis suman baana isaa qofaa miti eebbiteetis gana intalatee boodaan tanteetis ni eena. إن شاء الله وقا سيتو اتيانا تقافى خيتيمو ولين اتيانا تقافى خيتيمو ولين اتيانا هايي نتي إيقا حقا خنا جني دي فما يرولي هدودة فدني بقى دفتان سينا جتشو ما فاسباني مالي بر سغنتان أما اللين بنمني سغنتا إيقلوف أكيسي نو بيتن وان تكاتو جرا خيقا جرتن جتش ربي قدا خلامة والآنا والفي واهندانوف يومي يو قرآنا جتش قالي خنا قر خين يبوسوف قلبي نجيساني وشنن سيسوف أبوليوان خين يخونو قباوني ترتي غاري جنة إساني وجيني ترتي غاري جنة إساني وجيني. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك
ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا خصنا بكتاب أنزله تنزيلا وأكرمنا بنبي جعله رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل العلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله إخواني خيرا وأحسن إليهما. أبليين خيخان قرآنا نفبنا خنا جزاء ساني ربين أولها خاصو في ججا آيتوتا قرآنا إسال لما نفكر عن خنا إرقا وليقلا إسابي فقباباتهن إسني في أبسوفيا ربي سبحانه وتعالى سورة زمر خيستي أكنجا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قرآن نخوني قرآن أكام بريدة تويسا جتش جالو تويسا بريدين نستئي جتشا نستئي إفتا ودا نستئي معنا نساتس خواهن جالو تويسا نوفب سججودا أكسم اللي متشابها خان هدو والفكاتو جتشودا بريدين خيستي خان هدو والفكاتو جتشودا ولتلفين خيستي خان هدو والفكاتو جتشودا أكسم اللي والنبي تكالي دباتشو خيستي خان هدو والفكاتو جتشودان ربي نسيب سجتشودا أكسم مثاني قندي خانتي جتشودا قرآن يرو وانتوتا إبسو قندي قولي إبسا فكين ياف يرو واي كافر توتا الراها ساو واي مؤمن توتا الراها سوا يرو واي جهنم الراها ساو واي جنة الراها سوا قندي دان دبل قولي إبسا جتشودا أكسم قرآن خون خان قبروت ربي ققارين يرو إسا دقهن يرو بك عذاب ربي إرى نمدني نقهن اترفة أكسم يرو آياتوت عبدين مطورا برقهن قمت شنقو تماني قرى ذكري ربي اتداب يانيدا خون مو كجيلو ربين أبا فريت كجيلشي أبا فريت جلسولا نما ربين كجيلشي واني جلسولا دو تقول لي ننجر جتشولا نما ربين جلسلي واني كجيلشو جندو تقول لي ننجر جتشولا أنا في سن الله والربين كجيلت سنقيسان واتاسسو إيقنا ربي سبحانه وتعالى عذاب ورى ظالما سبب لبو إساني ميدانيتين إسان كنمو نوفف سجتشودا قرأت مرأة توتا إساتي قرآني جج ربي كل خان عرفان عربا كل نبسمي في خان فكينيو تعدادات ينقوتمي خان نمني غرفمو داف أكلي كبهندي إرا غرفمو دن تويسا إرا غرفمو دن دو تويسا نوف حما جتشودا آيان قرآنا أبليس خين لما فرتنو قرأه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لقمت تربان الديبتو تاتي أكسم اللي قرآن قداسي فخنيني جتشودان إرقما عساتي هم جتشودان سبع المثاني جتشون تربان الديبتو جتشون قيل سورة وند ديرو تربان جامونيس إبسامي جتشودا سورة وند ديرو تربان يرو جاءو سورة البقرة العمران نساء مائدة أنفال أعراف أنفال توبة في أنفال والرد وسودان إبسامي جتشودا أكسم اللي سورة فاتحة تنجل كبا صلاة ركران سن جامونيس إبسامي جتشودا. على كل حال ربي سبحانه وتعالى قرآن قدا خبج نساء حقنا جامع إبسامون دندن جسن نوف خنودان خن نساء نوف إبساجر جتشودا. إتيان سودان غرس ربين إرجما إساء غرسيتو أتجرت نفترى إجرا إرجما نساء أكجرو دنياتيف قلبي نساء هندمانه أكا ور دنياتي كان نيوتنا في خرر راهم بانه أكا سمالي مؤمن تودا أكا إساتيف أكا أفقدي كابو إسا برسيسي جتشودا.
أكسم اللي إرجع إسات ربي سبحانه وتعالى إرى إسات لفته تقو في اللي أصوغ الرهلان أكا بكانغو إسا جيج لجتشولا يروني إرجع قرآن جيسو مكاد دادة تباسودان مراتا رجتشودان ولا ليسا رجتشودان ساهرة رجتشودان إسا خرر رادابو بربادان هنداهو أكا إندقيني في بيرد بري إرجع إسا sirritti kita barbaachisuun akka ibsatu isa ajajee jira jechuudha. Gara xumura aayatoota isaatti gorsa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa isaa gorseetu itti aana jechuudha. Wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin. Hanga duuti sun dhuftutti yaa nabiyyi kiyya ana qofa gabbarii obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kakkaalii yeroo yoo kasuuraa lamaan tana gadi fageenyaan kantiin tallu taate walitti dhufeenyaa fi hariiroo guddaa akka qaban hubachuu dandeenya jechuudha. Mee qabdii sadeen tokko qofa isin ibseetiin isinirraa dhaabbaddaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Hariiroo isaanii keessaa tan jalqabaa suuraa Zumar keessatti guddina Qur'aanaa fi kabaja Qur'aanaa akkasuma dhiibbaa inni qalbii muumintootaa irratti geessu nuuf himee jira jechuudha. Kara suuraa Hijrii gisee deebin immoo guddina Qur'aanaa fi itti gaafatamummaa ergamaan Rabbii baadhachuu qaban akkaataa itti Qur'aana kana itti ummata bira geessan isa barsiisa jechuudha. Akkasuma Qur'aanni kun dhiibbaa guddaa waan geessisuu danda'uuf baadhatee akka ummatatti geessuuf ajajanu jechuudha. Hariiroo isaanii tan lammaffaa suuraa Zumar keessatti muumintoonni Qur'aana qabatanii akka qajeelan akkasuma kuffaaroonni immoo isa didanii akka jallatan akkasuma Rabbiin halaaka akka isaaniif qopheesse nuuf himaa jira jechuudha. hariiroo isaanii keessaa tan sadaffaa suuraa Zumar keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana xiinxaluu fi ittiin gorfamu irratti nu kakaasa jechuudha. Kara suuraa Hijrii gisee deebin immoo Qur'aana irratti ragga'uu fi rakkoo nama irratti dhuftu hunda irratti obsuun barbaachisaa ta'uu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nuuf himaa jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kakkaalii suuraawwan Qur'aana lamaan tun akka waliigalatti Qur'aanni madda qaceelloo ta'uu yeroo ibsan akkasuma namni Qur'aana irraa garagalee immoo addunyaa fi aakhiraatti illee xiqqaataa salphataa hongawaa ta'uu isaanii nuuf himan jechuudha. Obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kakkaalii anaa fi isinillee warra ergaa Qur'aanaa qabatee ittiin milkaa'u naa taasisu jecha in asabtu famin Allah وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإلهنا أكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولي سجنتا تينينوف إيجالان جل كبرتي ورلون إيجالا سجنتا أكسما إبرمتوتا بيارا خانوف سمتان درارا دفي سبونتو دفي أكسما سجنتا تينيا كاليتانا قرآنان خانوف بوانان إبرمتوتا لمان فرومسا عمر في صلاح الدين شيخ حسين أكسما هيكا قرآن بويا الرأس جنتان تنجتين برمتي في هبنا إسا خنوف رهيسة برتا مركز الفرقان وبلي سخينيا بلال عثمان هم دخيسنو غلطوما بكا قد إسن رأينا جنان سجنتان تنيا إيغل تجرتي خنابودا كسم مالي غرا غرا أكسما بيتوتا هوغنتوتا في هيوتا خينيا غرا غرا أسرتي غمنا أفيري غرصافي دامسساني خان إرادة جيفنوتا مال سنكوفا إبهمتوتا غويا راتي سميلاتشا قلبي تينيا دس غونا جيتشودا كالتمان سغنتان إتيانتو مسينسا مانا مريد إموتا إسلامما غودن هرالجي رتا خانتهان أكسما إمامة مسجد النور خانتان شيني خيني قدان شيخ محمد عبد الرحمن أصل قدو ترجمان إسانيس جمانا بهاني سجنتا تينيا دواعيدان نفجر كبستان جتشودا شيخ محمد عبد الرحمن خبجا في جالان قرا والتجي أفيرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي خينا ثلاثة كمية الحمد لله جن الحمد لله رب العالمين. قرآن إسلام ما بريد نغني نبي الرجال نبيوتا وإرجي قرآن كتابا دبر هند
جل بلشو قرآن هون كتاب بند بره هون ده خيف كيس أكابو قرآن ربي معجزة حاجة وياك يا عمادت كتاب بني نوخن الحمد لله رب العالمين ورا قرآن أنا جا نعم ربي نورك أنا خن وربي نقول قرآن نيجا أكو ما جولين قرآن نوك أراد آية ببريدا نوك أراد ربي بكان أجهو قرآن وان كان جندي وان يبصروا دندنيو مدي وان أسيت يبصروا دندنيو مدي قرآن دي كلام ربي دي هذا طرفني توكو حركة خيني جلو إذا كبرني طرفني توكو حركة ربي جلو خاين كم نجاني وفكين ينوبل آتورن جتشو صحابوني رضي الله عنهم أكاسي ما كان بيجي كانوا فكين ينوبل قرآن ورقة ودرب نوابلو ورا جولي الرأي بفهمتو ربنا عمل كيزو قرآن أكمك لم تيجي كرانات ورا تدلعي قرآن كتيسان بريجانا أكنوت بريدني بيجلي بريجاني متى مركز بردني مركز كنا أكاس باسنا كم شيء كثير جولو ما ثادين ربين وهم دور ما تونا ما خنا شيء كثير كنا أزكى الجنة يانه الحمد لله رب العالمين خبين أسينجي ربي أمال جدار بأخبره بي جول له جنة تنزيم بجام كوني أراهم دن دوي جاتوره ربين أسمع خير بكم ما فيله ربي فيداو خيري بكم نامين أين فيدا خانا جا مقالة كي وكان نوبر هيك جدار بأخبره بي ورين أرأي بمانيس ربي بكم دونا جو إنسان بقى قدوه فرتاني أمانة قدوه فرام القرآن قدوه قامت تحفظني جراني نما خاني وجيني بكتيسون كبني بقى قدوه ربي نور خاين نمني رمضان بتوع وجي موتو ما تكاد تقول رمضان مه بكاد تدري أنت أبدو إفه وري وجي يجير رمضان بتوع أكيد تورا إفه ربي هاقولو يقول لي ديرا في الله سنداو ورا القرآن خنا بعد خنا ربي عامل كيزو نتيل لي أكو مثاني خنا القرآن هم ما فدوا دا يا لا تما جرا إن شاء الله نتيل لي ورا فتا بيجو جولة بيزو كفامتي وري غرقود دايس ورا ورا بنور ما جاتن نتيل إبيهم كمنو ويجو جول ما يبينا ورا كنا إبيهم مفتاحون دينو تقول كتي نتيل ورا إبيهم ورا بنورو مقالة تجدين ربي نوابر يجو أكو مدين مبارجة جرا إتنوعي داو مدرسة خرون دانو مركزان مركز فرقان مركز الرحمة أكثر مركز توبة مركز صديق أبنا مقالة خيرت خبران لجنا نفيد موتا إن شاء الله جا مركز نخي نخون بكان كابو كخالد بتمت مسجد بخيرت مركز الناس أولو بكان كباتين جولين تونس جولين تدي كوانا بكا نيجي تيودون جين أكرم مولته جدار بيعمل ورد مركز أنا خيرت ورك آريا باسبي جولة داخل مركز خان بكتنا بكين كامنة آريا باسني بي أكيد ما في دت بيرد أبدني خلاص جدار بيعملوا بي هندماو ورا مركز خان برزي كثير راخاسة جولة برزي تس هند خاني تو ربنا عامل كيزو ورا ملك ربنا ورا وياك أما جولة جنت القرآن حفظتان ارتقي اقرأ قرأتي والقري bakka quraani qoma keessa jiru dhumetti bootaan teessanii jaamuun fooqii janataa keessa ol kori warra jaamuun san rabbi haa godhu nu hundaa'u quraani isaan qofaaf isaan warra qaabbate kanaa miti nu hunda irratti bu'ee hundinuu warra quraanaa jaamna warra quraanatti amanne hundinuu warra quraanii ragaa bahuuf ha quraanii guyyaa qiyaamaa kan rasuulli keenya himatti alayhi salaatu wasalaam suuratul baqaraan dura buutee haala imraan itti aantee bakka gaafiin keellaa hunda إرسال ما درسنا جاي رسول الله جنوبه ورا كيس ربنا بنوابون ورا قرآن برده تيدا لقول بنوابون يقول بقى ما يبينا يقول بقى ما يبينا ما مرسل بران ورا برده ربنا بنوابون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام دي رودون جنة على جنة تك عن جنة قد جنة أكم هندي ديباني قرآن حفظني نوسي سكت ورا ديبي حفظ ربنا بنوابون ربنا عامل كيسو بيجتني اللي بيجي ربنا كان واقول بيجتني بيجي نجار ربنا واقول روبا بريدا سنوب جل كبير جل ربين روبا خنا تتنوافه روبا أنكت حاجات إنيا تتخطنوفه ربنا واقولوا بيجتني ربنا كان واقول يا رب بيجي نجار واقول ورب بدا بيجتني أعكتا جيران ربنا راديبس يا رب راديبس ورب يا بنتول خا ديني بنتول ربنا راديبس بيجتني ديني في دنيا أنيس نجين أنيس تتوقفات ربنا واقولوا يقول لي نبكود ربنا واقولوا
يولدني جامت رب الرهاقه إفلالو إفيادة رب الرهاقه إفقاقه ورّي قرآن خنمي بقى قد ورّا خامي أكبر إفقاقه رب الرهاقه ورّا أما اللي برنوت برا كم إدادو قرآن كلام ذي أرعنت هي كذا برتني بيجا جدّي رب نوارو أكما قرآن قام قالت جيرا جوارتي تكون دورة جولة جيرا رب نوارو رب نوامل كيسو جولة مركز خينيا بك أركته mana jaarratee waan hunda jaarratee hunda qophaa'ee itti warra deebi'u rabbi nu haa godhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Rabbi sheekha keenya umrii rabbi nu haa dheeressu. Amiin jaa sheekha rabbi umrii nu haa dheeressu. Har'a hooggantoota gurguddoon nu gidduutti argama. Sheekkan keenya gurguddoon nu gidduutti argama. Abbootii markaza hedduutiin nu gidduutti argama. Abbootii majlisa hedduutiin nu gidduutti argama. Baga gammaddan baga gammanne jenna. Keessummoota keenya qaqqaalii pireezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa sheekha keenya Sheekh Gaalii Mukhtaar Abbaa Duraa akkasuma gartee itti aanaa isaanii sheekha keenya Sheekh Muhammad Nuur Ahmad Muusaa fi ummata keenya hundaanuu akka gartee baga nagayaan nuuf dhuftan nuu ja'an itti gaafatamaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Ciroo sheekha keenya qaamaan xiqqaa keessisaa guddaadha Sheekh Ahmad Hussein falyatafaddal mashkuuran wa ma'juura Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi rafa'a bil qur'ani aqwaman wa wada'a bihi akharin. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله دران درسي خيسموني خينيا خبجمتوني قويا هرانتنا سقنتا بريدو تنرتي هرمات شراف بكا دادات الرانوف رفتن كبجمو Pireezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa sheekha keenya kabajamaa Sheekh Gaalii Mukhtaar Abbaa Duraa akkasuma dursaa itti aanaa pireezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa sheekha keenya kabajamaa Sheekh Muhammad Nuur Ahmad akkasumas sheekha keenya kabajamaa fi qaalii itti gaafatamaa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Lixaa Sheekh Jamaal Siiraa hundi keessanuu keessummoonni guyyaa har'aan tanaa sagantaa bareedduu tanarratti argamuudhaaf dhuftan baga nagaan dhuftan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum isiniin jechuu barbaada. Inshaallah akkasuma eebbifamtoonni guyyaa har'aan tanaatis baga gammaddan baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahe amaanaa ulfaattuu amaanaa guddoo ifirratti baadhattanii jirtanii warra qur'aana kanaa qaaman hojiitti hiikee hojiidhaan mul'isu rabbi isin haa taasisu jechaadha. Kallattumaan sheekha keenya Sheekh Jamaal Siiraa itti gaafatamaa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Lixaa gamanan as afeera keessummoota keenyan baga nagaan nu dhuftan akka nuu ja'aniin فليتفضل مشكورا ومأجورا من الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الراء مركز الفرقان دفاع خد جهفالا بخنرت وانتي أدى تاسسو برزدانتي من مريد موت سلام من أن روميا شيخ خينيا قالي في جالتهما خاصم نسايرو خاصوان نمك أبنيس خاصم نساني نمتي تولو أكسمس درسا اتعانا برزدانتي من مريد موت سلام من أن روميا شيخ خينيا شيخ محمد نور kallattii roga hundaatiin ka beekumsa rabbi kanneef arra nu keessatti argamuun sagantaa tana hedduu nu miidhaysaa arra bakka tanatti baganuu dhuftan mana keessan dhuftan biyya teessan dhuftan ijoollee teessan eebbisuudhaa dhuftan biyya isin jaalattu biyya isin kabajju bakka san dhuftan waan ta'eef ahlan wa marhaban anaa dhufuun ja'a Allahu akbar. Akkasumas
caasaa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee lixaa fi akkasumas caasaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Ciroo maatii barattootaa eebba kanarratti namoonni asii argamtan hundinuu baga Rabbiin eebba qur'aanaa ta Rabbiin qasamiidhaa buusee baga Rabbiin waliin bara dhufaa dabraa warra asii eebbisu Rabbi nu godhe alhamdulillah fuulduraaf illee warra kanatti gammachuu wajji eebbisu Rabbi nu haa godhun jaa kanatti aansuudhaan barattoonni keenya kaarra eebbifamtan alhamdulillah hireetan Rabbi isinii kennuudhaaf diin rabbumaan namaa kennaa abbaa ifirra tursiifataa ummanni muslimaa arra keessatti namni inni itti haajamu حافظ لكتاب الله محدث مفسر مثقف ذو أخلاق فاضلة والله يخدم أمته ودينه بإخلاص وصدق نمني من إسلام رت هاجم حافظ قرآن حافظ بيتشاو سونتهين مفسر قرآن مفسر بيتشاو سونتهين محدثة مثقفة أكادامي في برومسا دينياس ولينكبو أمني مسلمة ديبو هدوك أبني فرانتنا تناف barattoonni keenya haafiztoonni keenya kaarra eebbifaman kallattii hundaan warra beekumsa dabalatee ummata isaatii fi diin isaaniif tajaajilu irraa kajeella san ta'uu abdii guddaallee qabna har'a eebbatanaan booda dhuftu irratti kallattii hundaan namoota diin kaddamuudhaaf eebbifamu iddoo tana dhaabbannee guyyaa tokko eebbisumaaf teenya inshaallah kana jechuun dhaamsa gabaabaa barattootaaf kan qabnu akka mana marii dhimmoota islaamummaatitti diin rabbumaan namaa kenna quraanas rabbumaan namaa kenna abbaatu immoo hubarraa eega wanni baratan hundi wanni rabbiin namaa kenne hundi eegumsa feeti nagganni waan irraa eegan qaba mootummaan rabbiin namaa kennus waan irraa eegan qaba bultiin waan irraa eegan qabdi ilmiin waan irraa eegan qabdi aafaata qabdi bakka malleen akka hin dhaabbanne ummata tajaajiluu keessatti ikhlaasaan akka ummata keessaniif niyaa bareedduu qabaattan dhaamsa keenya kamana marii dhimmoota islaamummaatti tahaa asumarratti isinirraa dhaabbachuun barbaada arragaa abbootii keenyaan nu keessa jira warra yoo dura haasawanis xiqqoo namatti hin tolle warra yoo namoo ba'uudhaan dhufees haasawa namaa xiqqoo namatti hayyuu nama dura dubbatees nama duraa fixaa yoo nama booda dubbatees nama duraa balleessaa akkasantu nu keessa jira waan ta'eef hawaasni keenya bagaa rabbiin nu gammachiise alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. obboleettii saahiba kiyya qaalii anaafillee obboleettii micoontan saahiba kiyya qaalii Munshid Fawzaan Hassan keessummoota keenyan gaafii takka gaafadha gaafii san hin deebisan markazul furqaan maal akka ta'e ni beektanii eenyu markazul furqaan eessaa ka'eeti eessa ga'e daawwadha. waggaa 20 dura jechuunis bara Itoophiyaa 1998 dura akka magaalaa Cirootti markazni hifzii Qur'aana haffasiisuus fi ijaanis barsiisu tokkollee nu hin jiru ture. Haafizaa fi hifzii onni jaamus magaalaa tana keessatti hin beekaman ture. Sababa kanaanis gaa magaalattiin rakkoolee baay'eedhaaf saaxilamaa turte. Isaan keessa akka fakkeenyatti tokkoffaa yeroo dheeraaf haafizoota salaata taraawii isaan salaachisan godinootaa fi naannolee biroo fagoo deemuun barbaadachaa turan. Yeroo kana dhabanis sheekotummaan ofii isaaniitii itti dabranii Qur'aana banatanii salaachisaa turan. Kun ammoo yeroo ifaan faan irratti dhaame rakkoo jabduu fidaa ture. Lammaffaa akka magaalattiitti dhaloonni fedhii fi kaka'umsa Qur'aana barachuu fi haffazuuf qabu faayidaa isaa hubatee hin jiru ture. Yoo jiraates waanuma qubaan lakkaa'amu. Isaanummaanuu hubannaan isaanii hagas mara jabaa hin turre. Hawaasni magaalattiitii fi maatiin ijoolleetis harki caalu Qur'aana haffazuun akka waan ulfaataa tokkotti ilaalan. Keessaafuu magaalaa Cirootti haffazuun innumaahuu hin danda'amu jedhanii yaadaa turan. Namoonni Qur'aana haffazuuf fedhii qabaatanillee carraa bakkuma jiranitti Qur'aana haffazuu argachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf egaa haafizaa fi hifziiwwan jaamus kan magaalattii keessatti hin beekamneef. Sababuma kanaaf nutis hifziif gara Harargee bahaa deemnee ture. Rakkooleen hanga ammaa kaasaa dhufne kun magaalattii keessa jiraachuun isii sheekkan keenya boqonnaa dhoorkaa ture. Kanumarraa ka'anii markaza hifzii Qur'aanaa ijoollee nuuf barsiisu tokko hundeessuu qabna jedhanii yaadaa turan. Baroota dheeraaf yaadaa turanii gara xumura bara 1997tti warri akka Sheekh Mahmad Abdurrahmaan, Haaji Qamarii fi Gash Amaan faan nama Qur'aana barsiisu barbaaduuf kara dirree dawaa kana Sheekh Asabootfatti dawwalaa turan. Dawwaluu qofaa mitii qaamaanis dhaqanii hoggaa wajji haasawan Sheekh Asaboot namni keessan haffaze hin jiru je'een isaanis keenya tokko kara baddeessaa kana numa jira garuu xiqqoo ijoolleedha jenneeti ja'aniin. Yeroo kana sheeyniinis nama biraatirra keessanuma xiqqaa kana guddifadhaa je'een. Akkasitti gaa Sheekh Muhammad faan baddeessaa Haaji Yahyaa biraa Kadir Hamzaa gara Ciroo fidan. Innis Ustaaz Kadir hoogganaa markaza kanaatii fi abbaa haafizoota dila kanaati jechuudha. Achirraa eegaleeti gaa yeroo jalqabaatiif maqaa markazul furqaan jedhu moggaasuun qophii barbaachisaa fi muuxannoo gahaa osoo hin qabaatiin Abduma Rabbii qofaan bara 1998tti magaalaa Ciroo Masjiidun Nuur keessatti jalqabe. Gaafas irraa kaasee maqaa isaa kana qofa qabachuudhaan magaalaa Ciroo keessatti taakka je'ee Qur'aana barsiisuu jalqabe. Garuu akkuma ja'amaa ture hubannoon hawaasni hifziif qabu laafaa ta'uu fi haalli jiru mijaawaa ta'uu dhabuu irraa kan ka'e
Markazni waggaa 5 Qur'aana ijaan barsiisuu, hawaasa diin barachuu fi ilmaan barsiifatuu irratti kakaasuu fi hubannoo isaanii cimsuu irratti hojjechaa ture. Nutis warra gaafa markazni hifzii hin jalqabin san warra markaza kanatti Qur'aana ijaan qara'aa turerraahi. Samboo dagaa bara 2003tti qaama guutuun yeroo jalqabaatiif gara sagantaa Qur'aana barsiisuu fi haffasiisutti seenuu danda'e. Gaafa hundeeffame kaasee hanga ammaatti markazni kun bu'aa hedduu hawaasa muslimaatiif buuse. Bu'aalee inni buuse keessaa muraasa qofa haa dubbannu. Takkaffaa, eega hundeeffamerraa hanga marsaa 5ffaatti haafizoota 99, achirraa hanga marsaa 9ffaatti ammoo haafizoota 135 eebbisiisee jira. Warri hanga marsaa 9ffaa kun dhiira qofa. Waannummaan dubartii jedhamtu takkallee nuu keessa hin jiru ture. Marsaa 10ffarraa eegalee markazni dhiira qofa osoo hin tahin dubartiis barsiisuu eegale. Masjidotaa fi madrasaa fayyadamee dameelee garaagaraa tanneen dubartii fi ijoollee xixiqqoo itti barsiisu banate. Eega dameelee isaa akkatti babal'isee dubartoonnis carraa argatan booda yeroo jalqabaatiif dubartiin takka Qur'aana haffazee kophaa isii eebba markazaa marsaa 10ffaa irratti dhiira 30 wajjin eebbifamte. Intalli gaafa san kophaa isii eebbifamte sunis ana. Kunoo marsaa keenya sanirraa eegalee haga ammaatti dubartoota 43 eebbisee jira. Haafiza dhiiraallee 344 eebbise. Waliigala markazni kun marsaa ammaa 16ffaa tana dabalatee haga irratti haafizoota dhiiraa 578 dubartoota 43 waliin haafiza 621 oomishee jira. Hifzii qofa osoo hin taane markazni kun durirraa eegalee namoota hedduudha aliif irraa jalqabsiise hanga 30 juuza Quraanaa dubbisuu barsiise. As keessatti ijoollee xixiqqoo, manguddoo fi haawwan hojjettoota mootummaatii fi daldaltoota adda addaatiifis haala mijeessee fi barsiisaa jira. Anis kunoo warra carraa kana argatee Qur'aana asumatti qara'ee buuserraa alhamdulillah. Wanni hanga ammaa himamaa ture hundinuu duula lafarraati. Markazni warra qaamaan isa biratti argamu qofa osoo hin taane warra lafa fagoo fi biyya adda addaa jiranis barsiisuuf jecha qilleensa gubbatti ol ba'e. Sagantaa onlaayinaa damee lamatan Alfurqaan Halaqaa fi Alfurqaan Akaadaamii jedhamtus bane. Alfurqaan Halaqaan sagantaa guyyaarraa qara'amtu yoo ta'u, Alfurqaan Akaadaamiin ammoo torbaanitti guyyaa 2 qara'ama. Anis kunoo warra damee lachuutuu keessatti galmaa'ee barnoota inni kennuu jiru irraa fayyadamuu jirurraa. Bu'aan markazaa ijoollee Qur'aana barsiisuu qofarratti waan gabaabbatee miti. Barattoota isaa carraa barnoota isaaniif barbaadee bakka garagaratti ergee akka leenji'an godha. Kanaanis barsiisota Qur'aanaa, ustaazota madarasootaa, imaamman masjidaatii fi daa'iiwwan dabalatee nama 140 ol hawaasa akka tajaajilan godhee jira. Anis warra carraa kana argate keessaa nama tokko kan markazni gara magaalaa Adaamaa Maahada Qubaatti ergee waggaa 2 baratee dippiloomaa shari'aatiin eebbifameerraa. Eega itti aanaa Majlisa Oromiyaa Sheekh Muhammad Nuur dhimma Islaamaa hoogganuu eegalerraa kaasee haga ammatti bakka isaa bu'eetiin madrasaa ifaa Islaamaatti itti aanaa daayiriktaraa ta'ee tajaajilu jira. Yuunivarsiitii fi kolleejjiileen markazni nama itti ergaa ture kan birootillee ni jira. Kanneen akka Imaamu Shaafi'ii kan Asallaa Goondetti argamu, Imaamu Nawaawii tan Dirredhawaatti argamtu, akkasuma Markazul Ansaar kan magaalaa Finfinneetti argamu fa'aadha. Kaan ifi haala mijeessuun kaan namaa wajjiin wal garsiisuun itti ergaa ture. Warra bakkuma taa'ee baratuu fedhus qilleensumarraan illee ta'u akka baratan isaan kakaasaa ture. Hatta ustaazni keenya Ustaaz Khadiir illeen nu wajjiin barachaa turan. Anis marsaa amma dabarte tanaan Yuunivarsiitii Islaamaa Minisootarraa digirii jalqabaatiin sadarkaas tokkoffaa baheetiin eebbifame. Ammallee sadarkaa maastarsii barachaan jira. Filannoo dhihoo kana manni marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa geggeessaa tureenis mana marii dhimmoota Islaamummaa bulchiinsa magaalaa Cirootti dura bu'aa taheetiin hoogganaa jira. Rakkoo magaalaa teenyaa cimtuu reefuun tana dubbatamaa turte tan salaata taraawiixaa sanis
Rabbi hamdii arraan tana markazni cirorraa furee inumaa ciro bira kutee haga magaalota meeqaa meeqa keessatti masjiidoota hedduuf raabsaa jira. Yoo xiqqaate haafizoota 200 ol tahan raabsuudhaan salaata taraawiixaa sagalee qur'aanaa babbareedduun hawaasa bashannansiisaa akka salaachisan godhee jira. Kana malees ijoolleen markaza keenyaa hedduun waldorgommii qur'aanaa adda addaa irratti hirmaachaa turre ammallee hirmaataatuma jirra. Sadarkaa godinattis ta'ii akka naannoo fi biyyattis qophaa'aa turte irratti dorgomnee yeroo adda addaatti sadarkaa takkaffaa, lammaffaa fi sadaffaafaa bahuun markaza godinaa fi naannoo teenyaas maqaa itti godhuu dandeenye jirra. Keessaafuu bara kana waldorgommii carallii Afrikaadhaaf mootii Morookoo Muhammad Jahaffaadhaan qophooyte tan akka Itoophiyaa guututti taasifamte irratti dorgomnee turre. Anaa fi saaxibni kiyya Mustafaan dorgommii kanarratti sadarkaa bahuun xumurre. Inni gosa qiraa'aa warshiitiin sadaffaa, ani immoo tilaawaadhaan lammaffaa baane. Amma immoo Itoophiyaa bakka buunee ta sadarkaa Afrikatti dorgomamtuu eeggachaa jirra. Sanis akka Rabbi irra nu aansu du'aa'ii nuuf godhaa isiniin jenna. Akkuma ammaan tana dura dubbatametti markazni kun waggoottan darban kana deeggarsa muraasaa fi haala hedduu isaaf hin mijatin keessatti bu'aalee dila ibsinee fi kan hin ibsin hedduus milkeessuu danda'e. Mee dhiiroo osoo kana caalaa haalli baruu fi barsiisuu isaaf mijatee deeggarsi gahaan isaaf godhame hangam takka uummata kana fayyaduu danda'a jettan? Deebii isaa isinumaaf dhiisuutu caala. Markazni kun ammatti wanni inni deeggarsa barbaaduuf tokkoffaa iddoo mataa isaa fi gamoo isaa tan itti barsiisuu fi barattoonni galuu akka qabaatuuf, lammaffaa meeshaalee baruu fi barsiisuuf barbaachisan hunda kan akka qur'aanaa fi kitaabota ilmii shari'aa barattootaaf guutuuf, sadaffaa meeshaalee biiroo kan akka koompitaraa, piriintaraa, teessoo, shelfii fi kanneen kana fakkaatan guutachuuf, afuraffaa barsiisotaa fi humna namaa barbaachisu guutachuu fi kan jiranis daran cimanii akka hojii isaanii hojjetaniif mindaa gahaadhaa kaasee deeggarsa barbaachisu isaaniif godhuuf, shanaffaa barattoota jajjabeessuu fi hamilee isaanii kakaasuuf sagantaa eebbaa fi wal dorgommii qur'aanaa qopheessuuf deeggarsa keessanitti haajamu. itti gaafatamaa fi daayirekteerrii Markazul Furqaan ustaazni keenya qaalii fi kabajamoon kan nuti hundi jaalannu ustaaz Khadiir Hamzaa dhuma sagantaa kana irratti immoo maal akka jedhu kan waliin laallu ta'a. Ustaaz Khadiir Hamzaa takbiirtaa bareedduu fi gammachuu guddoon hawaasni ciroo akkanaa simatu kabajaaf jaalan isin gaafadha. Allahu akbar. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تتنزل البركات، ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيسموت خينيا خرافة قرى قد عمرتني سجنتاتي نخان نوجين بريد شداف وامتش خينيا خبجني شدا راخنا رت شدا قرآن رت نوجين أرقمتن برزيدانتي من مريد موت السلام ما نانو أوروميا شيخ غالي دافي أكما سن اتعانا إساني شيخ محمد نور أحمد أكما سن قرتي علماء خينيا في من مريد موت السلام ما قدنا رجلتا شيخ خينيا شيخ جمال رأيقالي علماء خينيا إمام من كين هندي خيسانو نفرقمو خيساني في نبون ستاني نوف الفادا غلطوما إسنين جيشودن بربادا أكما سنغا ماتي في خيسموني برات اللين بغا غمدن بغا ربي قويا خناني سنجي جيشودن بربادا اتيان سوران غواي مركز الفرقان أكن دبيتنا هاغا ريفو غا جولين إسن إبسيتي جرتي وان الراها فينجرو قابطو ما تكلمي وان رت إيدي مليجون مركزني وقاد يدما جيخون إدو اتبرسي ستماتا إسادا هنكبو أكما هندو خيسان بيخو مسجدن أدى رت تغرتيغا ففجأتي أجي براتوت إساس ففجأسي سيستم في توفتوما متا إسادا غرتي فيدمي بوآ هاغا أما دوبتا مخانا غرتي قلميسي جراجة چودا خنافغا رمضان دبر خانا خيسا غرتي وانت خانا خيسا باسو داف مركز لخون قالوتا تاكا دبرو جنة سوچي تاكا مراسا غرتي غولي تريجي چودا كما نمو يادتو إدو متا إسات تغروك أبنا جنة خرا تيك توكي تين جيچودا
fuula tiktok illee dhaabbannee jechuudha bakka dhaabbatuun barbaanne hunda dhaabbannee jechuudha dhukkubni gartee gaa saalaan dhufe saala fixate jedhanii mana tiktok illee dhaabbannee ramadaanaan jechuudha sanuu gaa'ee haa taatu hamma tokko gartee gaa wanni sun waan jarjaraatiis hirmaannaa hamma tokko taasiftaniin gara qarshii miliyoona 2 fi waa galii nu ta'ee jira waadaa wajjin gara miliyoona 4tti qarshii dhiyaatu gartee argannee turree jechuudha ramadaana keessa jechuudha kanumarraa ka'uudha gaa iddoo mataa isaatti godhuu qabna jennee akkuma amma duroo hawaasni magaalaa Cirootti illee gaa quba qabuu fi nuti illee dubbataa turre iddoo pirojektiin ifaa islaamaa gartee gaa har'a gaa bifa bareedaa saniin irra ijaaramaa jiru kana gaafa dura dachiisan jennu nuti illee markaza achumatti yaadaa turre walumaan gartee markazaafis gaa waan gahu jennee dachiisan gartee yaadaa waan turreef jecha warra madrasaatii wajjis gartee mariyannee iddoo takka gartee isaan illee gartee qobatti irraa wanni nu godhan aga kaaree 2,500 geessu gartee markaza irra ijaarratu dandeessan jaanii amma gaa iddoo sanarratti yoo rabbi jee insha Allahu ta'aalaa gartee haalli yoo nu mijaa'ee gaa yoo nu gargaartanii nu bira dhaabbattan markaza kana gaa iddoo sanarrattis iddoon sun qofti illee gahaadhaa miti insha Allah iddoo illee fuuldura ni barbaanna waan ta'eef jecha bal'oo kanarra waan bal'aa wanni kun dhaloota akka dabru barbaanna waan ta'eef jecha kana akka gartee kuma nu qabaattan barbaannaa jechuudha. Markaza kana jechuun markaza godina kanatti magaalaa kanatti maqaa godhe waan ta'eef jecha maqaan isaadhaa gartee namootuma muraasarra rarra'ee hafuun qabu lafa qabatu qabu waan ta'eef jecha. Waanuma barana inni godhe qofa yoo keessinii himnu taate naan godina keenya bakka buune Oromeetti hirmaannee turre achitti illee gartee injifannee federaala deemnee turre wal dorgommii haga nama 5 nama 6 Oromiyaa gara federaalaa dabreensaa jechuudha. San keessa namni akka Itoophiyaatti gartee naannoo Oromiyaa injifatee nama 2 qofa namni 2 sunis godina kanarraas magaalaa Cirootaas warra markazul furqaani jechuudha. Amman tan wanni Morokoo irratti hirmaatuuf qophiirra ijoollee jirtu jechuudha. Nama 2 gartee hirmaachisuu dandeenya jechuudha. Godina kanatti amma durallee akka naannootti kanatti illee gartee deemaatuma turre haala babbareedaa godha waanuma baranaa qofa isanii himuudhaaf malee jechuudha. Kanaaf kun egaa markaza maqaa baranuma kana wagguma kana keessa jechuudha dubartii irraa yeroo jalqabaatti dubartii ijaazaa fudhattee illee gartee gaa argannee jirraa jechuudha namuu gartee akka beeksisaa turre jechuudha karaa hundaan qabsoon isaadhaatti deemaa jirti dhaloota babbareedaa isin oomishuu jira hanqinuma qabnu wajjin jechuudha hanqinuma qabnu wajjin haa taatu immoo gartee waan maqaa isin godhu waan isin boonsu dhaloonni lafaa dhufaa jiru kun gartee rakkuma tana wajjin gartee godhaa jira waan ta'eef jecha wanti kun akka itti fufuuf jennee akka nu bira dhaabbattan akka gartee nuti har'a khabar baannu qaamni dhimmi ilaallatu maruuchu qarshii qabu qarshiidhaan hojiin idilee isaatis itti fufaadha ji'atti illee miseensa ta'ee waan qabu markaza kana gargaara ka guddoo qabus guddoodhaan ka lafa qabullee lafaan ka qabeenya biraa qabullee maateriyaal ka ogummaa qabullee ogummaa isaatiin markaza kan wajjin taatanii akka gartee suphitanii dhaloota akka dabarsitan barbaadu akka narra dhaabbatu barbaadu akka nama har'a hojii jiru irratti illee dhaabbatu barbaadu dhaloota akka dabruuf immoo haala gartee isaa mijeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana akka nu quba qabaattan jenna lallabanne lallaba keenya nurraa qeebalaa isin jenna iyyanuu dabarsaa isin jechuu barbaanna warri naannoo Oromiyaa irraa dhuftan illee ulamaa'inii fi hooggantoonni keenya kana quba nu qabaadhaan inni biraa ergaan lammaffaan dabarsuu barbaadu gabaabsee barnoota karaa lafaa qofaan miti karaa onlaayinaatiin kan nu jira markazni kun jechuudha. Furqaan akkaadaamii jennee yoo rabbi jee 7 booda yeroo ji'a kan keenya keessatti warra waggaa 2 barsiisaa ture waggaa 2 ilmi barnoota fiqiidhaa fi siiraa aqiidaa waan adda addaa barsiisaa ture eebbisuudhaaf qophiidhatti jira. Barattoota haaroo ammaas fudhatuudhaaf warra waggaa 2 gartee itti aanu baratu ammallee fudhatuudhaaf gartee qophii isaatti jira. San qofaa miti quraanas jalqabarraa eegalee ilaa gartee hifziidhaa kitaaba buluuqa riyaada tafsiira waan barbaachisu mara karaa onlaayinaatiin gartee banatee nagaan waggaa 2 kan eegalee gartee itti jira jechuudha. Namoonni ammallee baratuu barbaadan Furqaan akkaadaamii jechuun barnoota torbaaniiti. Sabtumaa fi aladaa fi jummaa galgala gartee habarsiifnu ammarraa eegaltanii galmaa'u jechuun nutu ni beeksifna yeroo gabaabduu keessatti kaan jalaa eebbisnee gartee isin wanni goonu taana. Kanaaf namni waa barachuu barbaadan karaa onlaayinaatiinis gartee ofitti hin taa'inaadha. Biyya keessa kan jirtanii biyya alaa kan jirtanis jechuudha. Kana akka quba qabaatanii gara barnootaa gartee dhuftan isin jenna asiinis ni barsiifna asiinis markaza keenya ni guddifna keessummoonni keenya galatoomaadha warri asirratti nu argamtan qoreen eebbatana qopheessite halkan guyyaa carraacanii eebbatana bareechitan hedduu galatoomaa isin jenna barattoonni keenya illee baga gammaddan gammachuu fi taphaatu rabbi isin haa godhuun isin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sheekha keenya qaalii fi kabajamaa abbaa hafiizota hundaa abbaa barattoota dila kanaa sheekha keenya Sheek Kadir Hamzaa rabbi umrii nu haa dheeressu. Mee amiin jaa. Arra sheekhaaf du'aa eegoona rabbi sheekha keenya umrii nu haa dheeressu. Fayyaa rabbitti nu haa ta'u. Kanaa miti reefu sheekni keenya Sheek Jamaal waan takka dhaamanii jiran. Maali wanni sun?
أما بودا نتي أكا مركز الفرقان إن شاء الله تعالى شين اللي خرورة قبا برتوتا هفزي قفامتي خطابات اللي قبافنا خطيبة قبافنا داعي قبافنا حواسني مقالة جرو حاجة باتو جتشو بربان الله أكبر أنا مو تكان دام بدأ تشينين دام بتين أنا دام بتا برتا مركز خناتي مركز نخون ندم نمسيسا هوغنتون خينيا وري منا مريد موت اسلام ما نان اورمي را دفتن مال نجتن در جرا لفا جرا اكا دون فتي مال نجتن اكا هوغنسا مال نجتن لفا اسين غرسيفني جرا وان نجتن فيتن قبتني ديمتن فيتن حواسا خنا درتي اسينيف جرا نجتن اكا فيتن جتا جچو خميرغا خيساني غارو هوغنتو خينيتي دامبچون بربادا ريفو اللي هوغنتون خينيا بكا مركز نخون قران اتحفظا جرو غرسيفني جرا اركاني جراني اسان اللي تدغامي جرا والله اما اتياسمون كلتمان اتيانا دربوا من مريد موت اسلام ما نان اوروميا شيخ خينيا نون داف شيخا بسيسا خينيا هوغنا خينيا اسان خراول تجت افيرا اما تن اسان نو افيرا تكبير تابريت الناس مدان سنجا شيخ محمد نور احمد خراول تجنا افيرا الله اكبر